Leenjoo. Barattoonni Focus Dillaa gara ICT waliin hojjechuu akka qaban walitti qabaa fi hundeessaan gara ICT Girmaa Birraatu ifa godheera. Barattoonni Focus Dillaa barumsa isaaniitti jabaatanii akka hojjetan gootota barnoota 2008 beeksisan. Gareen Focus Visionary Group karoora karoorfatee fi xambafachuusaa beeksiseera. Sagantaan Sister Fellow Ebla 16 bara 2008 haala ho'aa ta'een kabajameera. Gareen madda galii fi ICT guyyaa jaalaa fi tokkummaa isaanii qophiilee garaagaraan kabajataniiru. Sirni walakkaa fuudhinsa gaggeessummaa koree tokkummaa barattoota Focus Dillaa haala bareedaa ta'een gaggeeffameera. Biyya alaa kiristaanonni waliif kadhachuu akka qabanii toorri miidiyaa Christian News gabaaseera. Oduuleen hanqatama isaa amoduu tokko tokkoon. Barattoonni Focus Dillaa gara ICT waliin hojjechuu akka qaban walitti qabaa fi hundeessaan gara ICT Girmaa Birraatu ifa godheera. Hundeeffamni gara ICT yeroo dhiyoo keessa ta'us hojii barbaachisoo fi kaayyoo kaayeffatee galmaan ga'uuf hojjechaa tureera. Barattoonni Focus Dillaa ICT waliin hojjechuu akka qaban walitti qabaa fi hundeessaa gara ICT Focus Dillaa Girmaa Birraatu ifa godhee jira. ICT waliin hojjechuu qabanii lammatallee rakkoolee meeshaa garaagaraa jiraachuu danda'a. Kana guutuudhaaf immoo ijoolleen keenya baay'ee murteessoo waan ta'aniif ICT'n qofaas hojjechuu danda'u waliin ta'anii hojjechuu qabani. Hundeeffamni gara ICT Dillaa yeroo dhiyoo keessa ta'uusaa kan beeksise Girmaan karoorri gareen kun qabate galmaan ga'uu keessatti hanqinni meeshaalee jiraachuusaa toora miidiyaa keenyatti ibsaniiru. Akkasumas barsiisota gargaarsa garee kanaaf godhaniif galateeffateera. Barsiisota karaa garaagaraatiin nu gargaaraa turan waaqayyo isaan eebbisuu jechuun barbaanna. Wangeela bal'isuu keessatti ICT'n gahee guddaa akka qabu waan dagatamu miti. Yeroo addunyaa tokko taate jirtutti wangeela ICT bal'isuun ergama kiristaanummaa ta'uu qaba jechuun ibsaniiru. Kana malees gareen ICT Week Service Torbet keessatti aallama roobii gargaaraa fi dilbata sagantaa jiru irratti peejii fi feesbuukii irratti poostii gochuun tajaajila haaraa eegaleera. Isinis toora feesbuukii keenya www.focusdillauniversity@gmail.com akkasuma peejii Focus Dillaa ICT Club jechuun tajaajila kana haala salphaan argachuu dandeessu jedhaniiru. Barattoonni Focus Dillaa barumsa isaaniitti jabaatanii akka hojjetan goota barnootaa bara 2008 beeksisan. Gabaasa dabalataaf riippoortara keenya Amaanuel Emmiruum. Kennaa daandii jireenyaa irratti ariitiin tarkaanfachuuf cimanii jechuun barbaachisaadha. Adeemsa baruuf barsiisuu Yuunivarsiitii Dillaa keessatti barattoonni Focus adda dureedhaan barnoota isaanii hordofuu akka qaban eerame. Kana irraa ka'uudhaan bara 2008 ji'a guraandhalaa keessa barattoonni qacalee qabxii gaarii galmeessan 10 Focus Dillaa keessatti badhaafamaniiru. Kaayyoo dhufaniif hubachuun ogummaadha. Mul'ata ofii tarkaanfachiisuudha moo daandii milkaa'inaatti nama geessa. Kan hundumaa keessatti waaqayyoof jiraachuun immoo ni caala jechuun kan nuuf hime barataa qabxii olaanaa fiduun muummee keemistirii irraa kan badhaafame barataa gammachuu fi qaaddu ture. Isaanii godhatuuf yookaan immoo guutummaatti ija nyaachuu akka danda'aniif barnoota isaaniitti cimanii dubbisuu qabu. Milkaa'uuf mana waaqayyoo keessa jiraachuun filannoo kan hin qabne ta'uu isaa kan nu eerte immoo barattuu ibsituu Dammasaa muummee baayoloojii irraa qabxii gaarii fiduun kan badhaafamte turte. Kan maatiin keenyatti nu beekan, kan biyyatti nu beeku nullee kan itti wal beeknu sababa barumsaadha. Kanaaf erga akkas ta'eeti isa kanatti sirriitti milkaa'utu nurra jiraata. Gabaasa qindaa'eef Amaanuel Emmiruum. Gareen Focus Visionary Group karoora karoorfatee fiixaan baafachuusaa beeksiseera. Gareen kun bara 2007 kan hundaa'e yoo ta'u, ulaa mana waaqayyoo guutuuf karoorfatee fiixaan baafateera. Gabaasa dabalataaf riippoortara keenya Galanaa Dassaaleny. Gareen kun bara 2007 kan hundaa'e yoo ta'u mul'ataaf kaayyoo mataa isaa qabatee hir'ina mana waaqayyoo guutuuf sochiilee garaagaraa taasisaniiru. Gareen kun meeshaalee kanneen akka kiiboordii, jenereetara, amplifaayerii, montaarboo, ventileetarii fi kan kana fakkaatan bitaniiru. Jaallatamtoota ijoollee Focusif barsiistota waliin ta'uun gumaacha ajaa'ibsiisaa kan hir'ina mana waaqayyoof guutaniiru. Macaafa qulqulluun akkuma dubbatu nuyi garboonni isaa kaanee ijaaruuf hin jalqabna. Waaqayyo gooftaan bantii waaqaa immoo nuuf hin qajeelcha jechuun dhaadannoo isaanii dhageessaniiru. Gara fuulduraattis mul'ataaf kaayyoo bal'aa akka qaban nuuf ibsaniiru. Gabaasa qindaa'eef Galaanaa Dassaaleny. Sagantaan Sister Fellow Ebla 16 bara 2008 haala ho'aa ta'een kabajameera. Sagantaan Sister Fellow qophiilee miidhagoo fi barsiisotaan qopheessuun haala adda ta'een kabajataniiru. Qophiilee kanarratti ulfina waaqayyoo kan ibsu diraamaa, eeroogiraafii, faarfannaa garaagaraa waaqayyoon galateeffataniiru. Gareen madda galii fi ICT guyyaa jaalaa fi tokkummaa isaanii qophiilee garaagaraan kabajataniiru. Gabaasa dabalataaf riippoortara keenya Galaanaa Dassaaleny qopheessa.
Bitootessa kudhan bara 2008 gareen ICT maddi galii guyyaa jaalalaaf tokkummaa isaanii qophiilee garaagaraatiin kabajataniiru. Akkuma sagalee waaqayyoo jedhu jaalalli hidhaa waan hundumaati. Dabalatas wal wajjin jiraachuun obbolootaa akkam namatti tola. Akkuma dibata isa areeda aroon irraa garcoccobuuti. Kanuma irratti hundaa'uudhaan gareen ICT maddi galii guyyaa jaalalaaf tokkummaa isaanii haala miidhaguun kabajataniiru. Guyyaa kana irrattis sagantaaleen nama bashannansiisan kan barsiisan kadhata waaqeffannaaf kan kana fakkaatan turan. Sagantichis eebbaan eegaleera. Naduukaa bu'a. Waaqni waaqa keenya waaqni amma inaan nu gargaareen wajjin haa ta'u. Hundi manni alli nagaya. Hunduu nagaya. Egaa iddoon kun iddoo nageenyaati, iddoo qabbanaati. Afurii waaqayyoo illee nu gidduu jiru. Mandela Girma. Mandela Afrikaa kibbaa keessatti mo'aa ture yeroo dheeraadha. I come from Oromia, West Wallagga. Namichi kaam jedhamu tokko maqaan kaam Akka yaada miseensota tokko tokko irraa fudhanneetti guyyaan kun baay'ee natti toleera. Hangan Focus Diilaa keessa turettis anaaf isa jalqabaati. Guyyaan jaalalaaf tokkummaa kun cimee itti fufuu qaba jechuun yaada isaanii toora miidiyaa keenya ICTF ibsaniiru. Nutis haalli kun cimee miseensa Focus keessatti itti fufuu qaba. Sababiin isaas jaalalaaf tokkummaa malee mootummaa waaqayyoo dhaaluun hin danda'amu. Ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Gabaasa qindaa'eef Galaana Dassaaleny. Sirni walakkaa fuudhinsa gaggeessummaa koree tokkummaa barattootaa Focus Diilaa haala bareedaa ta'een gaggeeffameera. Sirni walakkaa fuudhinsa gaggeessummaa eebila 2 bara 2008 Focus Diilaatti gaggeeffame irratti sirni dungoo qabsiisuu fi ergama walitti dabarsuu raawwatameera. Akkasumas meeshaan Focus Diilaa hundi koree tokkummaa haaraatti darbeera. Biyya lam. Kiristaanonni waliif kadhachuu akka qabanii toorri miidiyaa Kiristaan Niwus gabaaseera. Yeroo ammaa addunyaan jeequmsa garaagaraa yerootti keessummeessaa jirtu keessatti lubbuunii fi qabeenya hawaasaa addunyaa qisaasa'uu irraa iyyuu darbee ajjechaa suukaneessan kiristaanota irratti taasifame kadhachuu akka barbaachisu toorri miidiyaa Kiristaan Niwus beeksiseera. Akkuma macaafni qulqulluun kadhata keessan ittuma fufaa malee addan kutinaa jedhu nus jabaannee akka kadhannu miidiyaan Focus ICT Diilaa isin beeksisa. Hangafoota oduun al tokko irra isiniif deebi'a. Barattoonni Focus Diilaa gara ICT waliin jechuu akka qabanii walitti qabaa fi hundeessan gara ICT Girmaa Biraatuu ifa godheera. Barattoonni Focus Diilaa barumsa isaaniitti jabaatanii akka hojjetan goota barnootaa bara 2008 beeksisan. Gareen Focus Jinee Guruupii karoorfatee fiixaan baafachuusaa beeksiseera. Sagantaan Sister Feloo eebila 16 bara 2008 alaa ho'aa ta'een kabajameera. Gareen madda galii fi ICT guyyaa jaalaa fi tokkummaa isaanii qophiilee garaagaraan kabajataniiru. Sirni walakkaa fuudhinsa gaggeessummaa koree tokkummaa barattoota Focus Diilaa alaa bareedanii gaggeeffameera. Kiristaanonni waliif kadhachuu akka qabanii toorri miidiyaa Kiristaan Niwus gabaaseera. Akkasuma fayyisaan ture. Qophiilee afaan waliin yeroo gaarii ayyaannii fi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu horaa bulaa.